qophii bashannaa addaa sagantaan raadiyoo fi televezyiinii poolisii Oromiyaa qindeessummaa bulchiinsa godina Wallagga Lixaa fi qajeelcha poolisii godina Wallagga Lixaa waliin ta'uudhaan qopheessummaa magaalaa Mandii fi aanaa mana sibuu waliin ta'anii isiniif qopheessan ayyaana Faasikaa kan bara 2018 sababeeffachuudhaan magaalaa bareedduu magaalaa indaastirii magaalaa turizimii magaalaa Mandii keessatti argamneeti jirra. kanatti aansutiin dargaggoo Dagaagaa Mokonnin keessummoota keenyaaf waa qabadheen jira waa'uma gabaabduu ishee chaara. Ashamaa kam jirtu hundumti keessanii ayyaana soomay baga nagaan geessanii. Keessummoonni keenya kan ba'aa kan lixaa baga nagaan dhuftan dachee Wallagga Lixaa. Funyoo yaada koon tareeni mara wal cacaalaa tulluu seenaa yaabbadhee seenduubee keenya laala. Wallaggi qe'ee nagaati kee albuudaa warqee dachee jalqabbii barnootaa lafatti doofumaan jige. Keessumaa warri sibuu mandiidhaa dhadhaaf dammaan faayyamoodha kan iyyaafatu diida. Keessumaa warri sibuu mandiidhaa dhadhaaf dammaan faayyamoodha kan iyyaafatu diida. Dachee dhagaa marbiliiti kan qabdu bakka seenaa minisii iddoo jiloof tulluu yaasuu naannofnee daawwachuu ni dandeenya. Misoomtuu dhaqee ishee maashillaan dilbii ciisa tokkummaa warra lixaan hin dubbadhuu dhiisa. warra buna wal waamee wal dhageessisu hammachuuf guddifachuuf gudeeda saarra ka'ee saba nama eebbisu qotii kuma orsiisi gaagura fannoo toomi ilma warqa jedhe warra aadaa maasaaqu ixaatti takkaa deegin bicaaku gootummaa sirraa barree gooticha ilma sibuu waja giree gaaggaarra liji yaasuu jalatti xaaliyaanii nadabee mandaroolli sibuu tulluu yaasuu guddaatti siidaan mootummaa dhaabe seenaa keenya kaleessaan ilaalcha dhiphaan ofiinee hin jirru mana hidhaa biyya tokko jaarree qabna innis Itoophiyaadha. Yoo misoomaa wal tumsee bajjiisaa tattaraaree warra qotuma xoobii yoo nageenyaa wal waamee warra sodaan qabaanne ilma isaatiiffachuufi dachee oomishtuu bunaa qe'ee untuu aannanii keessi ishee warqii baataa nuura gootowwanii. dachee oomishtuu bunaa qe'ee untuu aannanii hirri ishee warqii baataan nuura gootowwanii warra biyya jaallatu tokkummaadhaan dhaabbatee seenduubee kaleessaanis birmadummaa biyyaatiif ilmaan isaa hiriirfatee riqicha injifannoo warra shaaraa keewwatee warra abdii isaa agaati warra tokkummaa dursu warra dhiigaaf lafee isaanii Itoophiyummaa tiksu biyya irraan geenyeerra aarsaa hedduun tiksine goota laga saafdee warri lixaan dhalchine. goota laga saafdee warri lixaan dhalchine nuti warra lixaati warra tokkummaan keefin xaalessummaa morme warra aadaa tokko warra afaan tokko warra amantaa tokko kash goonee cabsine federaalizimii dhugaa biyyattiitti labsine gooticha ilma keenyaa yaadatte daanee yaada waloo dhalchine warra biyya gurguree gammoojjiitti galchine isa muummachaa turree qaqaam goonee ratkiiloo isa arganne tiffachuun wargamaa jirra dhiiro gadheetu garaaf jedhee ofii nu baasee maqaa dhugaatti dudda gatee firooma sobaa dhaqa eeyyee warra diggaasaa qooti warra yokorma dhabees haqasaan morman dhabne warra biyya tiksuudhaaf kan gudeedhaan guddise ilma isaan mararfanne saba ijaarsa biyyaaf hoomaa tokkon sarmine sakaman sinitti magaafa kaabaan argine. warri lixaa akkasii qabiyyeen dachee isheetii arjaalle looddu hundaa saba kamiif nagaadha isa tokko jaallattee isa tokko jibbitee namatti hin gaddu dugda misoomtuu dachee keenyaan quufnee cooknee geerarree gadi galtuu deegaatiin burbaa joftu nagarre hammattuu waan hundumaa miidhagduu uumaan tolte birbanummaa biyyaatiin warra ilmaan ishee lolte warra jootee tulluutii warra abishee garbaa warra ilee fidaatii warra abdii saagaa warra honnee qulqulluun jaalala biyyaa durse weerartuu birmadummaa xaaliyaanota gogsee sabni kun seenaa beeka kan darben irraanfatu farda kooraan baddee miti abbaan arge yaabbatu yaadama sabdanee isaa leellisuu yakka ta'e kan gandummaa leellisu baratti goota ta'e warra lafa dheeraa taakkuudhaan safaru warra fira jibbee alagaan mararu jegnummaa sirnaa mulqa akka waan uumaa ta'e sabboonummaa akka waan tokko kennee tokko fudhatu se'e dubbiin kun sirrakkisa qubeessaa yaada sammuutii ilkaanni garaa mul'isa maaloodha jechuu dhiisaatii fuuluma goorraa dubbisa. goota seenaan hin ajjeefneen qubeessaa koon lafaa kaasa guyyaa kana sarganne kanatti buufame qattee kaleessaarsa jijjiiramicha cina kan jirtan nagee eegdonni gumaacha keessan irraa borsin faarsa dhaloonni jaalalli biyya keessanii isinii nyaachisee qorra Itoophiyaaf balaa dhufu isiniin daatee oola ciminni keessan kaleessaa boriisitti nuuf afuufu utuu isiniin qabuu biyyi keessan Itoophiyaan eenyuuf iyyuu guguufu gootonni keenya kaleef gootonni keenya irraa biyyaaf dungoo ta'ani yoom seenaa dagatanii sabbaaf rakkoo ta'ani biyya irraan geenyeerra haarsaa hedduun tiksine eeyyee ammas goota laga saafdee warri lixaan dhalchine biyya irraan geenyeerra haarsaa hedduun tiksine goota laga saafdee
warri lixaan galchine kana sirriitti bachuun warri tiksitan biyya qorraan qorra beela sonteen nagee eegdonni kiyya galatooma ulfaadhaa nagee eegdonni kiyya guca ta'ee ifa malee bubbee ta'ee ifa naamsu ollaan ija jaamsa jedhan saabbaan gama cabsa. Yeah. Sinare birra robe anka bugin biti birra robe arra che signate birra robe tankaru nasheti birra robe ano sumayade birra robe ishone mele birra robe ishone mele birra robe ishone mele birra robe agada matare bani way alla dudre hiriye dok sayadani walarga yomire agada matare bani way alla dudre hiriye dok sayadani walarga yomire agada matare bani muti kunan shara agada matare bani maltu kunche doksa agada matare bani namni kunan soba agada matare bani maltu riye obsa agada matare bani mukto fri qaba agada matare bani kanofin darare agada matare bani anosuma male agada matare bani kambira qabare agada matare bani way alla dudre hiriye dok sayadani walarga yomre agada matare bani way alla dudre hiriye dok sayadani walarga yomre ya badasa garala garra kan kamale wanirrantu gurba magala mandikesa anasiya dabadi kotu ya badasa garala garra kan kamale wanirrantu gurba magala mandikesa anasiya dabadi kotu Ishoe balaladu ye Ishoe yahiriye malagese mafnaya dure Ishoe malagese balaladu ye Ishoe yahiriye malagese mafnaya dure Ishoe kotela fagango kotengadi fagese Ishoe sokera garanko sokera jabe Ishoe amera Ishoe poera da mera opoleti kanketi Ishoe balageshe balaladu ye Ishoe yahiriye malagese mafnaya dure Ishoe balageshe balaladu re Ishoe yahiriye malagese mafnaya dure yahiriye malagese mafnaya dure
yairiye malagese mamna yadure yairiye malagese 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 yairiye malagese mamna yadure koma ayana gari sifato kanatti aansuutiin gara waltajjiitti dhufanii haasaa bagana gahaan dhuftanii akka nu taasisaniif kabajamoo obbo Taliilaa Tarrafa bulchaa bulchiinsa godina Wallagga Lixaa kabaja olaanaa wajjin haamilee keessaniin dabalaatii gara waltajjiitti nu affeera. Baga geessan kabajamoo Koomishinar Maarqos Gannatii, kabajamoo Koomishinar Shifarraa Alamuu, kabajamoo Koloneel Amsaaluu Bazzaabii, hoogganaa waraanaa naannoo Mandiif naannoo Gimbii, kabajamoo obbo Badhaasaa Dhaabaa itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina godina Wallagga Lixaa, kabajamoo Koomaandar Geetahuun Nagawoo itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godina Wallagga Lixaa, kabajamtuu adde Beetalem Malkaamuu bakka buutuu uummata naannoo Mandiif naannoo Qilxukaarraa, kabajamoo obbo Faqqadee Taasisaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Mandii, kabajamoo obbo Siraaj Ayyaanaa bulchaa bulchiinsa aanaa Manasibuu, kabajamtoota hooggantoota godinaaf koree qindeessituu asitti argamtan, kabajamtoota uummata sagantaa kanarratti naannoo kanarraa hirmaattan, abbootii gadaa, jaarsolii biyyaa, haadholii siinqee, dargaggootaa fi hawwan asitti argamtan hundinuu, akkasumas qaamolee nageenyaa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii naannoo Oromiyaa sadarkaa garaagaraatti sagantaa kanarratti argamuudhaan har'a nu waliin asitti argamtan hirmaattoti hundinuu baga ayyaana cooma hiikaa godina Wallaggaa Lixaa bulchiisa magaalaa Gimbii koomishinii poolisii Oromiyaa sagantaanni qopheesse nu waloon ta'uudhaanii waamicha isiniif ta'e hunda kabajanii baga asirratti argamtan jedheen nagaa koo kabajaa isiniif dhiyeessuu barbaada. Egaa akkuma beekamu godinni Wallagga Lixaa godinaalee 21 naannoon Oromiyaa qabdu keessaa ishee tokkodha. Godinni kun gara lixa Oromiyaatti kan argamtu, kara lixaatiin naannoo Beenishaangul Gumuziin kan daangeffamtu, akkasumas kara kibbaatiin godina Qellem Wallaggaa fi godina Iluu Abbaa Booraan kan daangeffamtu, karaa baha kibbaatiin godina Boonnoo Beddellee, karaa bahaatiin godina Wallaggaa Bahaan godina daangeffamtuudha. Godinni Wallagga Lixaa magaalaa Mandiif Manasibuun dabalatee gootota qaqqaalii qabu, beektotatu jira. Hanoomayyuu hin sodaanne, diina kan hin sodaanne, duulanii duulchisuu kanneen danda'an, hiyyuma kan hin sodaanne, oomishanii hiyyummaa seenaa gochuu kan danda'an, hojjetanii adda durummaadhaan biyya milkeessuu kanneen danda'an, beektoti qaqqaaliin addana keessaa ka'anii sadarkaa biyyaatti humna jijjiiramaa faana ta'anii seenaa hin dagatamne hojjetanii jiru. Ammas hojjechuun itti fufa. Kanaaf biyyi kun biyya beektotaati, biyya goototaati, biyya jaarsoliiti, biyya amantiiti, biyya qabeenyi guguddaan keessa jirudha. Biyya ulfina qabu akkasii eeguun nurraaf eegama.
tiksuun nurraa eegama. Kunuunsuun nurraa eegama. Biyyi kun biyya shiftootaa ta'uu hin qabdu. Seenaa isheen kaleessa qabdu iddootti deebisuutu nurra jira. Utuu nuti jirru, utuu isin jirtanii shiftaan ummata keenya misooma dhorkuu hin qabu. Utuu isin jirtanii biyyi kuni biyya shiftoota ta'uu hin qabu. Biyyi goototaa, biyyi beektotaa kabajamuu qaba. Ulfinni isaa eegamuutu irra jira. Sagaleen isaa dhaga'amuutu irra jira. Kanaafiyyuu har'a Komishinii Poolisii Oromiyaa wajjiniin gaafa sagantaa kana iddoo kanatti kabajnu imaanaa kan isiniin jedhu ayyaana keenya ayyaaneffachaa, ayyaana keenyas abdiin eegaa nagaa biyya kanaa hatiksinu, nagaa hawaaressinu, warra dogoggoranii maqaa qabsoo Oromoon bosona seenanii rakkachaa jiran haa galchinu. Oromoon injifateera. Oromoon aangoo argateera. Oromoon dinagdee argachaa jira. Kanaaf keessoo Oromoo nagaa gochuuf warra amma bakkeetti baqatanii obbolaan latti duulee qe'ee Oromoo booksisaa jiranii fi dhiiga dhangalaasaa jiran waamuudhaan gara qe'ee isaaniitti akka deebiftaniif imaanaa isiniin jedha. Ammallee kanneenan galateeffadhu. Komishinii Poolisii Oromiyaa godinni kun godina keenya, magaalli Mandii magaala keenya, uummati kun aantii keenya jedhanii murtii olaanaa murteessuudhaan sagantaa kana akka itti qopheessanii eenyummaa magaalaa keenyaa, eenyummaa uummata keenyaa ibsaa kan jiranii fi galataa fi kabaja guddaa isaaniif qabna. Harka walitti rukutaatiin haa galateeffadhaa. Egaa magaalli Mandiif aanaan mana sibuu kan warra keessa jiraatanii qofa miti. Kan hunduma isaa ta'uu isaa har'a argineerra. Ummattoota golee Oromiyaa keessa jiran hundumaa asii aga Booranaa, asii aga Shawaa, asii aga Iluu Abbaa Booraa. Ijoolleen filatamanii addana keessa jiran ijoolleen kan keessan ta'uu, isin immoo kan isaanii ta'uu ifatti karaa garaagaraa agarsiisanii waan jiraniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Ammallee ayyaanni sooma hiikaaf, ayyaana nagaa, ayyaana milkii, ayyaana badhaadhinaa, ayyaana nagaan keessatti bu'u nuuf haa ta'u. Shama akkam jirtu hundumti keessanii nagaan sin gaafadhaa fayyuma keessanii baga nagaan dhuftan isiniin jenneerraa galata Waaqayyoo carraa arganneerraa galata Waaqayyoo carraa arganneerraa yaaddoon qabaatinaa warri sibuu furmaataa magaalaa warra aanaa mana sibuu mee kottaa achi dhaqnaa achi waa hin dhibuu jettanii dhuftanii waan nu filattaniif manduunuuf guddisuuf waan tattaafattaniif galatoomaa jenna laphee keenyarraatii hin jiru magaalaa Mandiitii hin jiru magaalaa Mandiitii. Lafi keenya warqeedha irri ishee keessaannanii isheerraa argame paayileettii hedduunii biyya weellistoota ciccimoo al takkaan maddisiistee kan akka guutuu abarraa addunyaatti agarsiistee tokkummaan cimina, tokkummaan jabina, tokkummaan nageenya, tokkummaan qabeenya, tokkummaan ulfina, tokkummaan mul'ina, tokkummaan waamara, tokkummaan jaalala waan si yaadachiisa. Weellistoonni Oromoo shamarran dargaggoon bara dukkanaa keessa yeroo jiru rakkoon nuyiif dhaamaniiru ilaa akkas godhaa tokkummaa cimsaatiin nagaadhaan jiraadhaa biyya misoomsaatii Oromiyaa balloo addunyaaf dorgomtuu ishee godhaa alaabaa ishee fuudhaa gubbaatti fannisaa kun biyya koo jedhaa ittiin of dhaadeessaa amma jalqabneerra fiixaan nuuf baasu Waaqayyo guddaanii humna keenyaan miti cimina isaanii egaan dadhabinaa hojjettoonni hunduu haala ammaa kanaan bu'aa guddaa fidduu silaa diiviin nafaa carraan biyya alaa dhufee lafatti hafaa silaa warri achii dhufanii addaan nu daawwatu jabina hojii keenyaaf nu dinqisiifatu kanaafis gammadaa uummata Itoophiyaa maaloomee kokkolfaa warri Oromiyaa kan Maccaaf Tuulamaa kan Iluuf Baabbilee kan Wallaggaaf Shawaa kan Shaambuu Forrollee kan Booranaa Harargee kan Arsiidhaaf Baalee Oromoon tokkuma hanguma harraallee tokkummaa yaa ilmaan Oromoo
tokkumma aha tokkumma nuufna tokkumma Shurrubbaan toora toora maalii bolte koraan cabsa kalees barbaacha geenjoora dhaggaala keessa. Shurrubbaan toora toora maalii bolte koraan cabsa kalees barbaacha geenjoora dhaggaala keessa. Shurrubbaan kee waliilamoo dafiikotu ejorrookoo si jedhee taan qalbiidhaaboo kallayyitti shurrubbeekoo shurrubbaan kee waliilamoo dafiikotu ejorrookoo si jedhee taan qalbiidhaaboo. Shurrubbeko malgodeen zombo yaba Shurrubbeko zombo muka gagura Shurrubbeko kilensona razure Shurrubbeko wari koto nanjete Shurrubbeko malgodeen wari duba Shurrubbeko pinezona nyature Shurrubbeko pinezona chature Shurrubbeko lafeko narchasure Shurrubbeko shakeko manchanure Dirri 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 Shurrubbeko bokoloko langoli Shurrubbeko yifandule pansayo Shurrubbeko lemotobi vandoli Shurrubbeko simalume wakayo Shurrubbeko yonijare yongabe Shurrubbeko digi digi nanjeda Shurrubbeko yonsiyade yonabe Shurrubbeko vigi vigi nanjeda Shurrubbeko figu manni kotapa Shurrubbeko di superri kondarba Dirri 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 yakashashe gunni darebe tatamsase gumadayene yakashashe gunni darebe tatamsase akumulu irti yakashashe rankenye male labonduru jirti yakashashe rankenye male dubarrer gadide yakashashe gandademi male labunje de bade yakashashe warraweni male gumadayene yakashashe gunni darebe tatamsase 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 akumulu irti yakashashe rankenye male yakashashe labunduru jirti yakashashe birangenye male yakashashe dubarrer gadide yakashashe gandademi male yakashashe labunje de bade yakashashe warraweni male yakashashe gumadayene yakashashe gunni darebe tatamsase 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 gunni darebe tatamsase gunni darebe tatamsase gunni darebe
ayyaana Faasikaa kan bara 2018 sababeeffachuudhaan bulchiinsa magaalaa Mandii keessatti argamneeti jirra. Kanatti aansuutiin gara waltajjiitti dhufanii haasaa gabaabaa akka nu taasisaniif kabajamoo Komaander Geetaahuun hoogganaa qajeelcha poolisii godina Wallagga Lixaa haamilee keessaniin gara waltajjiitti nu affeera. Kabajamoo Bootaliilaa Tarrafaa bulchaa bulchiinsa godina Wallagga Lixaa. Kabajamoo Komishineer Maarlos Gannate. Kabajamoo Komishineer Shifarraa Alamuu. Itti gaafatamaa tajaajila poolisii Komishinii Poolisii Oromiyaa. Kabajamoo Bobadhaasaa. Itti gaafatamaa paartii Damee Godina Lixaa Wallaggaa. Kabajamoo Ofaqqadee. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Mandii. Kabajamoo Siraaj. Bulchiinsa aanaa Manasibuu. Kabajamoo Koloneel Amsaaluu. Itti gaafatamaa kutaa waraanaa Najjoo Mandii. Sooma hiikaa bara 2018 kana baga waliin geenye baga geessanan jedha. Poolisiin iddoo kanatti lixa Wallaggaa filatee akkasittiin dursa kennee Oromiyaa keessaa yeroo kana nu filachuu isaaniidhaaf qajeelcha poolisii godina lixa Wallaggaadhaa fi uummata lixa Wallaggaadhaan galata guddaa fi kabaja guddaan dhiyeessuu barbaada. Uummanni Mandiif Manasibuu uummata jaalalaa, uummata nagaa barbaadu, uummata poolisii wajjin ta'ee nagaa kabachiisu, yeroo hedduun wajjin aarsaa kaffalu, arramoon wajjin gammadu ta'uu keessaniif uummata lixa Wallaggaa waliigala wajjiniin siniin immoo bifa addaatiin kana simattanii asitti waan bareedaa kana sitti qopheessitanii ulfaadhaa baga gammaddanii baay'ee sin jaallannaa baay'ee sin wajjin gammanneerraa ulfaadhaan jedha. Caasaan nageenyaa isin ijaarrattan guyyaa guyyaadhaan aarsaa qaalii kaffaluudhaan kan nageenya keessan jeequ yeroo ammaa kana eeguurra jira. Aanaa beegiidhaa kaasanii hanga sayyoonoolee hanga daangaa dhidheessaatti asiin hanga daangaa daabbusitti kutannoodhaan murannoodhaan achitti isaan ayyaana kabajaa jiran jechuudha. Maatii isaanii ala ta'anii achitti raayyaan ittisa biyyaa utuu nurraa addan bayin, federaal poolisiin utuu nurraa addan bayin akkuma kana iddoo jiranitti ayyaana kan isaan kabajaa jiran. Lixa Wallaggaa magaalaa Mandii fi naannoo Manasibuu bakka buutanii lixa Wallaggaatiin iddoo kanatti akkasitti miidhagee akka ayyaanni kun kabaju caasaaleen nageenyaa keenya immoo akka inni iddoo sanatti humna jabaatee sin eeguun immoo lixi Wallaggaa yeroo hundumaa uummanni isaa nu bira jira. Uummata wajjin kan nagaa kana eegaa jirru baga gammaddanii irra deebi'ee ammas ayyaana gaariin sin jedha. Galatoomaa. Hedduun keessan kan jaallattan waloosaa daran bareedaa miidhagaatiin kan dinqisiifattan waloo Galataa Tasfaayee haamilee keessaniin nu simadha. Elaa dhiisin gaabbita naman taatu naan jettee natti mammaakin danuu duubaa dhufeensi caala hojii waaqaan beekanu hirruun qabu barbaaddeen irratti bocin madaa gaddanaan gojomayin ofii keetii gammadaa maqaan taane naan baasin qabeenya danuu qabduun akkarraa kana miti sokkuudhaaf jetti aduun jechuudhaan kan na beektan ani galataan keessan isiniin jechuun dhufe ayyaana du'aa ka'uu baga nagaadhaan geessan. Innichi jaamaa banee reeffa jiraataa godhee duudaan ittiin dhaga'u hundee duudhaa Oromoo jirtu warra Wallaggaalee nagaan siniif haa ta'u garaa haadha keenyaatti ganamuma barraaqaa warra jiraatoo jedhee kan nu filate waaqa masaanuun kanan beektuuf muka sagal qabattee baduu keenya dharraati akkamittiin duuna reekan bakka keenya du'e Yesuus ilma waaqaati. Kanaafan qoma dhiibee arfii du'aa tuffadhee ofii gaditti ilaala erga aangoonsaa cabee miilla koo jala seenee maal tafe kana caala eeyyeetuusa ta'uu baatee tasumayyuu yaadamu jiraachuun kootiif keessan meederee warra Mandii ayyaana du'aa ka'uu baga nagaadhaan geessan. Warqee fi meetiin qabnu innis nurraan fudhatu waan nuuf godhe lakkaa'ee abbaan garaa qulqulluu tola nu jiraachise ol samii gubbaa taa'ee qabeessadha hiyyeessa wallaalaadha ogeessa jechuun kan biran jirre bulchiinsa harkasaa keessa. Xiqqaa fi guddaa jedhee sooddanuun qoodiin kan nuuf ta'e gaaddisaa Waaqayyo bara baraan na ulfaatu harkisaa. Jaarraa baay'ee fokkistuu hin argamne jabeessaan bara wallaalaan loogiin mataa dhalootaa ta'e deemi jedhan ogeessaan
ol samii gubbaa taa'ee gatii keenya ol kaase moofaa gaddaa cicciree mana keenya gayyaase eeyyee irra deebi'ee natti bareedaa jira ammayyuu fuulli keessan meerresi warra mandii baga nagaadhaan geessan wallagga warra hayyuun keessan akka galaana warra beekumsi faayee dorgoma addunyaa faana bu'uura saba guddaa of ilaallee oromoo hangafoota jaalalaa kan danfille qomoo dachee magariisummaan ija nama awwatu uummata ganamarraayyuu uumaa isaa amanatu biyya gootota danuu addunyaadhaaf gumaache uummata eeboo qofaan warra taankii maraache meerre haamileen keessan irra deebi'een jedha ammallee baga nagaadhaan geessan yeroon hin qabuuf malee utuu yeroon naga'e gammachuu koon ibsadha maqaa maqaa sin dha'ee garuu yeroon hin qabu waa'ee keessan tarreessuuf uummanni mandii kanaa jedhee seenaa tarreessuuf eeyyee keessan adda daachas dhufi keessanu maarree silas waa malee galmee gubbaan teessanu anaafas dhufuun iyyuu gammachuudha gar malee sanuu akkana si jaajuuf naaf laattanii dabaree maal taane nagaa mitii warqee fudhattanii jedhananiifaa fuulli keessan meerree warra mandii ayyaana du'aa ka'u baga nagaadhaan geessan samiin kun akka calleetti citee harca'uuf jira gaaf tokko soo agarruu biyya lafaa kana keessatti ittiin hin goomina ergisaadha numarruu guyyattiin tokko jirti kan firdii haqaa fiddu barri calluma jettee waamicha keenya diddu umurii keenya kana waggaa 60 booda dhiisnee keessaa sokkinu lakkii dhiisaa oromoo nagaa ta'uu nuuf wayya nagaa waliin dhorkinu kan balleesse gorfachuun ga'ee abbaa gadaati kan balleesse gorfachuun ga'ee haadha sinqeeti kan balleesse gorfachuun ga'ee jaarsa biyyaati jabaa utubaa ta'uun garuu seenaa keessatti waan baay'ee fokkisaadha nuti walirratti ka'uun sababni gooftaa yesus gara koof keessan dhufeef du'arraa nu oolchuufi dhiiga isaa aarsaa godhee jiraatoo nu gochuufi nus waliif araaramnee yoo nageenyan deebisiin baraan warra gumaati oromoon tokko hin taane akka kaleessaa sana garboomuunsa in ooluu dhaamsa koosa dhumaati walaloon koo kanuma ayyaana gaarii
qabuufi sabboontii chaarkee haara galfachuufi guyyaa aduu kootii halkan daawwitii koo hiccitiin jireenyaa sumaa bistaanii koo warra shanan gibee harka fuudhee nasii maddaa karaa fagoon dhufne aadaan beekuu biyyaaf keessummaadha jaaladhee tan barbaachan dhufeera warra shanan gibee harka fuudhee nasii maddaa karaa fagoon dhufe aadaan beekuu biyyaaf keessummaadha jaaladhee tan barbaachan dhufeera anna dhukkubaa walakkaan dudda koo osumaa biraa dho'an dhibee kan koo jaalachuun koo maaliif raajite uqqadheetan qooma keessaa ba'e anna dhukkubaa walakkaan dudda koo osumaa biraa dho'an dhibee kan koo jaalachuun koo maaliif raajite uqqadheetan qooma keessaa ba'e uqqadheetan qooma keessaa ba'e uqqadheetan qooma keessaa ba'e qooma keessaa ba'e qooma keessaa ba'e. kabajamoo gargaaraa komishineraa Maarqos Gannatii hoogganaa qajeelcha olaanaa kominikeeshinii fi miidiyaa poolisii Oromiyaa fi keessummaa kabajaa guyyaa har'aa kabajaan haamilee keessaniin gara waltajjiitti nu affeera. Hunda dura bagattiin singee bagattiin nu geessiniin jechuun barbaada. Obbo Taliraa Tarrafaa bulchaa godina Wallaggaa Lixaa kabajamoo gargaaraa komishineraa Shifarraa Alamuu hoogganaa qajeelcha olaanaa tajaajila poolisii hawaasaa poolisii Oromiyaa Komaander Geetaawun Nagao hoogganaa qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Lixaa obbo Faqqada Tasfaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Mandii obbo Badhaasaa Dhaabaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa godina Wallaggaa Lixaa abbootiin gadaa haadholiin siiqqee maanguddoonni qeerroof qarreen akkasumas abbootiin amantaa jiraattonni magaalaa Mandii fi naannoo ishee hunda dura baga guyyaa har'aatiin ittiin singee nu ga'e jechuun barbaada. Akkuma beekamu Wallaggi biyya goototaa kan akka Shaambal Alii Barkii, Koloneel Abdiisaa Aagaa, Oliiqaa Dingilii fi kanneen biroo hedduu isaanii maqaa dha'uun ni danda'ama. Wallaggi biyya barnootaan beekamu hayyuu hedduu keessaa kan ba'e kan akka Dooktar Haayilee Fidaa, kan akka Raajii Ashannaa fi Profeesaroota hedduu fi dooktaroota hedduu isaanii maqaa dha'uun ni danda'ama. Kana qofaas miti. Magaalaan Mandii fi naannoon ishee balaliistuu xiyyaaraa kan ta'an ijoollee hedduun kan naannoo kanaa burqan waan ta'aniif baay'ee isaanii maqaa dha'uun hin danda'amu. Wallaggi biyya albuudaa, biyya oomisha adda addaatiin kan beekamtuu fi albuuda warqiitiin, albuuda dhagaa cileetiin, dhimna baradiidhaan kan biroos baay'een isaanii maqaa dha'uun hin danda'ama. Egaa kan hundumaa kan itti fayyadamuu dandeenyu yoo nagaan jiraate, nagaan yoo qabaannedha. Kana gochuuf immoo yeroo ammaa kana nagaa qe'ee keenyaa isa hidhate, isa meeshaa baatu qofaatu hin ta'in abbootiin amantaa, qeerroon, qarreen hundumtiyyuu irratti hirmaatee nagaa qe'ee kanaa kabachiisuu kan danda'u nagaa walii yaadnee, nagaa waliin hojjennee, wal dhiibuurra, wal hammannee, wal bitimtirsuurra, wal deggerree yoo deemna ta'e nagaa qe'ee keenyaa itti fayyadamuu dandeenya. Yoo nagaan jiraate barachuun jira. Yoo nagaan jiraate nagaan ba'anii galuun jira. Yoo nagaan jiraate nagadachuun jira. Nagaan yoo hin jiru ta'e garuu kun hundumti isaayyuu hin jiru. Kanaaf nagaa qe'ee keenyaa kabachuu kan dandeenyu waliin taanee waan hundumaan qooda mataa keenyaa irratti fudhannee yoo nagaa qe'ee keenyaa uummanne waan hundumaa argachuu dandeenya. Ituu nagaan hin jiru ta'e bakka kana dhufnee waan kana fakkaatu akkaataa kanatti wal arginee ayyaana kana kabajachuu hin dandeenyu jechuudha. Poolisiin Oromiyaa gama nagaaf nageenya naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf qabatee bu'uura godhachuudhaan uummanni Oromoo fi sabaaf sablammoonni naannoo keenyaa keessa jiraatan yaaddoo nageenyaa rakkoo nageenyaa tokko malee nagaan ba'anii akka galaniif sochiin misoomaa akka hin gufanneef hanga wareegama lubbuutti halkaniif guyyaa cichoomina guddaadhaan hojjechuu irratti argama. Poolisiin Oromiyaa nagaa biyya keenyaa kabachiisuu cinatti ayyaanota akkasii kana ummata wajjin gad bu'ee akkaataa kanaatiin kabajaa tureera, har'as kabajaa jira, boris itti fufaa jechuudha. Kanaaf
yeroo ayyaana kana kabajnutti saffisa konkolaataa keenyaa of eeggachuudhaan akkasiin ayyaana kana kabajan isiniin jechuun barbaada. Dhumarratti warroonni akka kanatti simannaa isaatii kaasee qophii kana fakkaatu asitti qopheessanii nu miidhagsanii akka nuti ayyaana kana kabachiinu kan nu godhan bulchaa godina lixa Wallaggaa, qajeelcha poolisii godina lixa Wallaggaa akkasumas magaalaa Mandii hunda isaaniiyyuu galatoomaa ulfaadhaa fayyaa argadhaa isin jaallannaa akkuma isin nu jaallattanii nu simattanii nu hammattanii qophii kana fakkaatu akkasiin nu qopheessitan hundumaa nus isin jaallannaa. Ayyaanni kun kan nagaa kan milkii hambadhaadhinaa hangammachuutti argan kan araaraa akka nu ta'uun isinii hawwaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Keessummaa kabajaa keenya kabajamoo gargaaraa komishineraa Marqos Gannatii hoogganaa qajeelcha olaanaa communication fi media policy Oromiyaa akkasumas keessummaa kabajaa keenya guyyaa har'aa guddaa isaan galateeffanna. Mee isin isaaniillee nuuf galateeffadha. irra deebiidhaan hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana faasikaa kan bara 2018 guyyaa yaadannoo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffannee godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandii keessatti argamneeti jirra. Qindeessummaa qajeelcha poolisii godina Wallagga Lixaa fi bulchiinsa godina Wallagga Lixaa waliin ta'uudhaan magaalaa Mandii fi aanaa mana Sibummoo waliin ta'anii isiniif qopheessaniiti jiru. Nuti sagantaa kana simbiraan gahaa turree jirra. Beeksisa waltajjiitiin an Bizu'aalam Dasuu fi Galataa Tasfaayee amma yoonaa isin wajjin turre. Marree qophiilee qophii bashannana addaa sagantaa poolisii Oromiyaan isiniif qophaa'e mana keessan teessanii nyaachaa dhugaa bu'aaraa akka nu waliin turtan abdii qabna. Marree qaamolee sagantaa kana bareechuu keessatti nu waliin ta'an baandii gaachana poolisii Oromiyaa akkasumas ogeessota kaameraa poolisii Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jecha qophiilee OBN afaan waliin turtii gaarii qabaadhaa isinii. Sinduri kana pago, ada kenya sinduri
kanabako maaliif teessaayi isheen durii kanabako ani sanyii leencaatii jirti onnee koo isheen durii kanabako ani sanyii leencaatii jirti onnee koo isheen durii kanabako Fayyaa taa'uun fadhaa